Kaddaamaan jaarsa madaama isheetiif ulfooftee deesse. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyoon ni haa baay'atu. Akkam jirtu obboleettiin keessa nagaa guutuun qabasaniin jecha egaa warroon chaanaala kiyyaa faaraa taatan immoo sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a warra taartan immoo galatooma ulfaadhaa sin jedha. Egaa maal qabattee dhufte jechuun keessan yeroo akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan kana kaddaamaan takka jaarsa madaama isheetiif deessee jechuudha. Ani madaamin ishii mana hin jirtu ta'ee hin jirti ta'e illee garuu hin beeku jechuudha. Dhugaa dubbachuudha fi wanta akkanaa kun yeroo baay'ee hin deddeebi'a ijoollee keenya irratti jechuudha. Kuni gaarii miti. Garuu har'aaf isin fakkaata malee wanti kun baay'ee gaarii miti jechuudha. Sababni isaas maali beektanii osoo madaamin jiraate ta'eeti inuma sejjisti yookiin mana hin jirtu ta'a yookiin immoo hin boqotte ta'a yookiin walii kan ta'e yookiin akkasitti fuudhuu danda'a malee dhugaa dubbachuu fi sin dhiistu doo jiraatte jechuudha isheen. Wantoota akkanarraa of eeggadhaa waaqayyo sinaa eeguu. Amma fakkeenyaaf osoo nama tokko wajjin jiraatteeti yookiin waa taate sin dhiisan isaan biyya kanatti si ajjeesulleedha jechuudha. Isaan immoo dubartii isaanii karaa si ajjeestu hin dhabdulleedha jechuudha. Yooma dhiira isaanii waan xiqqoo akka keenyaa noormaalidha jechuun kun hin jiru sin jedha biyya ormaa kana keessatti wanta akkanaa hin raawwatamu jechuudha. Keessattuu dubartiin dhirsa qabdu hin raawwattu. Dhiira dubartii abbaa manaa niitii qabu irratti raawwachuu hin danda'amu jechuudha. Maaliif hin ajjeesti wanni nama sana hin ajjeefte jechuudha. Yoo simimmi isaatiin yookiin immoo dubartii biraa fuudhe malee sararatanyaa hin ajjeesti. Sijjaamar kan akka keenyaa kun hin maduute jechuudha. Garuu tun sararatanyaadha. Sararatanyaa biyya Ugaandaa ta'e Keenyaa ta'e hin beeku. Sagalee immoo irraa hin taphachiisu waan ta'eef irraa balleessee ofii yaarattaase jechuudha. Innaa kanaafiyyuu ofii gadhaa isin jedha waaqayyo sinaa eeguu. Sin jedha waan akkanaa liqisqisa kanarraa of eeggannoo godhaa sin jedha. Maaliif nuti garuu waan tokko gaafa walitti himnu waanuma sobaa akkas deeman natti fakkaata. Kun waan sobaati miti. Waanuma dhugaa jiru dubbanna malee jechuudha. Maaliif sobnee waliin fakkeessinee deemu osoo hin taane waan tokko wal gorsine waan dhugaa irratti illee beekuu danda'ama jechuudha. Kanaaf immoo obboleewwan koo biyya ormaa jirtanii wantoota akkanaa irraa of eeggadhaa. Waaqayyoon nu haa tiksu hin ulfaataa isaan immoo lubbuu teessi baasu sin dhiistu dubartiin isaanii abadan waan feete dhiira isaanii wajjin waa taate taanaan si ajjeesti karaa si ajjeestu illee agartu. Dhugaa rabbi sin jedhanii as dhiistu siin innaa nama ajjeesti. Kanaafuu immoo irraa qoxxabuu qabdanii akkasuma kaayyoo baaniif illee beekuu qabnaa. Nuti asitti yookiin heerumnee daa'ima godhachuu osoo hin taane of jijjiirree gallee nus daa'ima keenya godhachuu barbaannaa jechuudha. Walumaa galatti malee asitti biyya kana keessatti daa'ima godhachuu jechuun hedduu takka ulfaataadha. Warroonni godhatanuu maal akka isaan jiran hin beeknaa jechuudha. Kanaaf daa'imallee as keessatti godhachuun hin ulfaata. Deebitee immoo madaama tanaas walitti buutii baay'ee ulfaataadha jechuudha. Kanaafuu obboloota koosii wantoota akkanarraa of eeggannoo godhaa waaqayyo sinaa eeguu. Rabbi sinaa eeguu siniin jedha wanna siniin jedhuun qaban kanarraa. Kanaaf tuni Ugaandaa ta'e Keenyaa ta'e beeku garuu Keenyaaf Ugaandaa keessaa tokkuma tuni jechuudha. Naan akka ishiin deecheef kaarabbaa beeku dhugaa salphina guddaadha kun. Maaliif sarraatanyatannatti ba'anii raawwatanii yoo isaanii daa'immaa labbu maal diqaalaan biyya keenyaa Oromoon biyya keenyaa dhabame kan isaaniif deechu. Dhugaa gizee tokko nama ajaa'iba ijoollee warra sarraatanyaan jiran kun si dabbara gizee tokko jechuudha. Maaliif ofuma isaaniitii fuula of agarsiisanii raawwatanii kaayyoo baaniif karoora baafanii wallaalu jechuudha. Maaliif nuti of jijjiirree maatii keenya jijjiirree gallee nutis fataannee akkuma isaan sitti fataanii heeruman kana heerumuu barbaanna malee lammii biraa maalluu gooti ishiin boru qallaas irratti gatu jechuudha. Gaariis ta'uu badaas ta'u immoo lammuma keessii wayyaa ilmuma Oromoo keessii wayyaa malee kun qulqulleeni arraabsitti fayyadamee akka barbaade si godhee si gatuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf immoo wantoota akkanaa kanarraa sirriitti of eeggannoo gochuu qabdanii hundumti keessanii yoo waaqayyoon nu haa eegu jechuudha. Dhugaa rabbi hedduu takka nama gaddisiisa dhugaa wanti ijoolleen keenya gizee tokko ijoolleen keenya irrattis raawwatamu kan immoo ofii isheettifis ofirratti raawwachiistu baay'eetu jira jechuudha. Qurqur jira jettee jechuudha. Gaafatti gaarii taate dhiirri illee si sodaata beektatti kursootti jettee taanaan amala kee haga beektanitti si sodaatu jechuudha. Si kabajanii jiraatu jechuudha. Walumaa galatti jarri kun. Gaafatti immoo isaan hin kabajne si kabajuu hin danda'anii jechuudha.
Kanaaf wal kabajneetu waliin bullaa malee kan raawwachuun gaarii miti. Nuti kan baanee fi hojii teenya galmaan gaannee gallee heerumuudha booda daddalachi biyya keenya guute waan ta'eef. Kanaaf xannacha tokkotu foon hunda ajjeessaa jedhama ture Oromoon keenya gaafa mammaaku. Shamarroo takkatu maqaa shamarran hunda walitti qabee nyaata jechuudha. Nu wada jechuudha hundi keenya. Kophaatti nu fo'anii ijoollee. Gisee waa taane hundi keenya ijoollee biyya ormaa ijoollee biyya araba jirtu waan akkasiin nuun jedhu jechuudha. Maaliif beektanii waan nuti gargaarii mati jechuudha. Maaliif tokkummaa yaammamna shamara biyya arabaa yoo jedhani hundi keenyas ko'ee jiraadhu beeruu jedhu jiraadhu Dubaay jiraadhu Soodiyyaa bakka barbaadde jiraadhu arabni araba waan ta'eef. Ijoollee biyya arabaa yoo jedhani bakka hunduma keenyatti walitti nu qabu jechuudha. Garuu akkas ta'uu qabu walitti nu qabuun qabanii yaa akkuma namni itti fakkaatee akkuma yaada isaa itti fudhata malee wantichi kun waan wal fakkaatu miti jechuudha. Maaliif hundi keenya garagara sammuun keenya tokko yaadu jechuudha. Beektanii hundi keenyayyuu garagara yaadna waan ta'eef haa ta'uti garuu of jabeessinee obsinee keessa darbuu qabna. Waa hundumaayyuu gaafa galtee hin dhaqqabda waan ta'eef heerumallee ta'ee Uma hunda isaayyuu waan hawwinu hundaayyuu gaafa galle hin argannaa jechuudha. Garuu gaarii humna qabnu tan erga dalagannee jechuudha. Kanaaf walumaa galatti maal jechuu barbaade tanani wanta hin barbaachisne irraa of eeggannoo gochuu bakka arga biyya kana dhuftee dalagachuu waan ta'e mataa qabatte hojii kee hojjetachuu waan isaasee hojjechuu bakka waan isaan nyaadhu siin jedhan malee nyaachuun baay'ee ulfaatteerti. Araba keessatti jireenyi ishee illee itti qaala'ee jira siin jedha obboloota koo. Kanaaf adaraa of eeggadhaa siin jechuu barbaada. Keessattuu ijoollee shamarran hamma haarawaa dhuftanii baay'ee hin beektanii haala isaaniitti illee baay'ee nama dhiba kaagaa keessa laxxee barattee ji'a 2-3 aga duutti si dhiba jechuudha. Saniin booda immoo wanni si dhibuu hin qabu dhaata barachaa deemta waan hundumaa jechuudha. Naa akkasiin jedha dhaamsi kun immoo obboloota koo biyya ormaa jiraniif kan akka kooti jechuudha. Isiniifan dhaame jechuudha obboloota koo. Kanaaf hundi keessaniyyuu immoo wanta akka mucayyoon tun hojjettuu kanarraa of eeggannoo godhaa isiniin jechuu barbaada. Fuudha feeruma yoo ta'e kunoo biyya keenyas guutee daddalacha akka biyya keenyaa kasiniinaf sinifannee kan waan hundiyyuu laagaleessuus guutuu danda'an jechuudha. Naa akkasiin jedha. Kanaaf keenuma keenya san barbaanna malee nuti lammii biraa dhimma ishee irraa hin qabnu. Kanaaf ittiin maxxaninaa isiniin jechuu barbaada. Kana jechuu barbaada isiniin jedha obboloota koo. Kanaaf ijoolleen keenya of eeggadhaa. Warroonni dhiira isaanii fa'aa wajjin as qaabbattan si argata jechuudha beektaa yoo wajjin as qaabbatte jechuudha. Akkas isiniin jedha obboloota koo. Kanaaf immoo mataa qabattee erga dalagachuun keessin oolee mataa qabattee obsitee keessa dabarta waan hunda isaa jechuudha. Gaafa isa keessa dabarte dubbachuu dandeessaa jechuudha. Amma obsa barbaachisaa biyya ormaa obsa si barbaachisaa waa hunduma caalayyuu obsa si barbaachisaa jechuudha. Gaafa obsite wanti hunduu gochuus hin dandeecha hojjechuus hin dandeecha. Waaqayyo obsa isaanuuf haa kennu ammallee jabaadhaa isiniin jechuu barbaada haadhochee koo. Amshirii waaqayyo nu jira rabbi nu jira isiniin jedha obboloota koo. Kanarra kaawwannaan jedhu iyyuu hin qabu gorsi baatee farreetti fe'an jedha kaawwamoon keenya gaafa mammaaku. Innaa kanaaf immoo yoo goleessa akka malee gorsaa oollee yookiin riikaardootti guddifne namni baay'een dhaggeeffachuu dhabuu danda'a waan ta'eef kanumaan nagaa naa ta'a fayyaa naa ta'a bakka jirtanitti waaqayyo isin wajjin haa ta'u isiniin jechuu jaalladha hordoftoota koo. Kanaaf hordoftoota koo immoo hedduu takka naa galatoomaa ulfaadhaa. Hedduu takka naa galatoomaa ijoolleen koomentiis naa kennaa jirtan ijoolleen naa barreessaa jirtan illee waa hunda kan naa gochaa jirtan hedduu takka naa galatoomaa ulfaadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisuu isin jedha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemtutti immoo nagaa naa turaa isiniin jaalladhaa isiniin kabajaa hordoftoota koo hunduma keessaniyyuu jechuudha. Kanaaf dhaamsa xiyyakaa har'aatu ishuma tanaadha. Yoo gaafii qabaattanii akkasuma qeeqa yoo qabaattanii koomentii yaada waan qabdan koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha hordoftoota koo. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu viidiyoo kanaan immoo taatee gaarii isiniin jedha walumaa gala nagaa naa oolaa.